عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمتي يا قالي ركدين كرفوا لغيدني لذي أني مودلت تجارة ملتا أنا كرفاج اللي تنجابا ilmi kana na gode tokko jagara mulata ana bro ali yala le jama arala ta ke ji ko kani fayan kam ne baati aburbutu na do ko to zo ni mo sa gara ko bu aro ru na ya me ko no lo ye ko na har ka kana tin jama ke qarar na te ko no se ji se tin biya di me je na ho be amma mo so da ti jirabe barandar nagar be ko no bi magala se dakana joro mo di rabbi je nagar gara na dabba yin ko bu takir Sinjaya ko daw jole de balum de jelana ya da ora mo ta ko to ko nagar kara sinja anta tana chi du jo sindan do me kara sinja ora mo ti ya kali waan baay'ee nama gaddisiisudha. Na ulfeesse narraa na biraa badee maal Oromoo koo na gargaaraa jette obboleettiin keenya tokko. Yaa Oromoo koo kaasinumatti waaqayyo farade akkasitti gargaaraa ka. Kun dhaleet irratti dhalcheet irratti wajjin gatee ilmoo wajjin ba. Kun garaatti gatee biraa bada. Isinumti warri shamarranii kuni akkamatti kaayyoo baateef karoora baateef akkamitti wallaaltu ani baay'ee mana ajaa'iba iraayu bakka maaliif kanas walirraa barate wayitatti walirraa barachuu hin danda'ana badan. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu ana bilettiin keessa nagaa guutuun qaba. Egaa hordoftoota kiyya qaa ijoolleen kun ijoollee Oromooti Dubaay keessatti akkasitti sirbanii dabarfachaa jiru. Kaleessa Dubaay keessatti ka waan addaas ta'ee akkuma argaa jirtan ijoolleen Oromoo ayyaana irreechaa kabajanii baay'ee tokko das nama jedha baay'ee namatti tola. Siniin jechuun jaaladha itti boora dadaawwadhaa isin jedha sagalee sirbaatu irra jira waan ta'e irraa balleesse. Innaa akkuma agartan hedduu takka baay'ee namatti tola jechuudha. Itti aansuudhaan obboleettiin keenya tokko biyya Saudi Arabiyaa jirti. Saudi Arabiyaa keessatti immoo maal ishiin jettu beektanii dhageessanii jirtan viidiyoo jalqabaa irratti narraa dhalfatee natti ulfeesse na biraa deeme ulfaa natti ulfeesse garaatti na ulfeesse ilmootu garaana jira maaloo Oromoo kiyyaa haadhalleen qabu abbaalleen qabu na gargaaraayi daa'ima ilmoon garaana jirti danda'ee hojjechuu hin danda'u jetti. Ani kan ajaa'ibu dhugaa dubbachuudhaaf kaleessallee irratti hojjedheen jira takka daa'ima wajjiniin irraa alfatee irratti gatee biraa kute. Tunillee ammaa ilmoo garaa qabaa jechaa jirti. Waan baay'ee nama gaddisiisudha dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif nuti ijoollee shamarranii kun gizee tokko tokko wanta baanuufis kaayyoo baanuufis karoora baanuufis eessa akka jirrus bakka kam akka jirrullee hin yaadannu beektanii gaafa biyya ormaa deemnee ruuzii kana xiqqoo qaqqammafnee waa hundatu nutti ka'a beektanii wanti hundi dhibbarra nu gala jechuudha. Wanti rakkinni biyya keessaa saayinsiin irraanfannaa waan keessa dabarree dhufniin irraanfannaa bakka waanuma akkuma jireenya asitti nuti tolu kana biyyattis nuti tolee fi fakkaata. Kanaaf hin irraanfattanii jechuudha. Obboleettii koo dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa kan shamarran keenyaa jechuudha. Ani kanan jedhu sanuma hin saalfattanii hin qaanuftanii amma dhugaa rabbiin dubbadhu murteessuun jedhamati nam murteessa maali meeqarraa inuma haasofna dhugaa dubbachuudhaaf meeqarraa haasofnee dandeenya yaran meeqarraa haasofnee dandeenya inde akkamitti namni tokko ni dogongora eeyyan dogongora san immoo nama tokkorraa hin baradhuwan anama viidiyoo hedduu enna maaliif murteessa beektanii dhiifamaa jidduunnatti dawwalamee addaan kute viidiyoo kiyya. Inna maaliif inni itti farada ijoollee shamarran keenyatti amma jechuudha. Silaa kun dhibba hojjennee waan baay'ee irratti hojjechaa ture anuu iyyuu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hedduudha ijoolleedhaan waa'ee kanaa irratti hojjedhee gorsa adda addaa kenneef baay'eetu jira. Maaliif hojjettanii nuti tokkoffaa kaayyoo hin beeknu beektanii kaayyoo biyyaa baaneef hin beeknu jechuudha. Kanarra namoota akkasiiti nama ta'u shamarran hundaa mati dhaggeeffadha. Shamarran waa'ee akkanaa hojjettan kaayyoo keessan hin beektan waan biyyaa baateef hin beektu. Ani kanan jedhu sanuu hin saalfattanii gaafa baatanii daa'ima tuun daa'ima qabattee na gargaara Oromoo koo tuun immoo ulfi garaana jira na gargaara maali Oromoon sira jala si qabe moo maalidhaan dhugaa waaqaa ani shamara garuu shamara akkasillee hin jedhu garuu ofii keetiif
murteessan ofii keeti malee ilmi namaa akka raammutii miti utaalee sirran kor gaafa ofii keetii eeyyamtee malee ofii keetii jala qabatte malee si giddiidhanii miti wanti giddiidhan ta'u abadan hin jiru addunyaa kana jechuudha. Hunduu simimii fi jaalalaan gaafa si jaalatee si gatee Oromooti jettaa si baate gaafa sammaaf hin beekne gaafa sammaaf of hin eenne ati biyya namaa keessa jirta dalagachuu baate dalagachuudha baate biyya namaa keessa jirta si galte biyya namaa keessa jirta yoo kaayyoo qabaattaa dalagattee maa biyya keessatti neeru dalagattee galtee maaliidhaaf biyya keessatti neerumne ati kan ganaa asitti heerumtee yaa Oromootii na gargaara yaa Oromootii yaa daa'imantii dhalee karaarratti nagate yaa Oromootii yaa aramni akkana nagoote yaa Oromootii yaa ilmi Oromoo tokko Oromoo Shawaati Oromoo Wallaggaati dhalchee nagatee na biraa kute saalfattanii yoo akkas jettan gabbaatanii dhugaa waaqaa obboleewwan koo dhiifama naa godhaatii nama aarsa hamma torbuma kana keessatti nama lama irratti hojjechaa jira jechuudha torban hin gootin tokko kaleessaa irratti hojjedhe micayyoo jechuudha isheen illee daa'ima wajjiniin irraa alchee irratti gatee biraa halkute maal ishiin gisee sana gargaara ilmoo waanan paappaasiidhaan bitadhu dhabee waanan ilmoo aannan hin bitu dhabeetti laabiyya namaa keessa jirtu fi ishiin illee soodii jirti sira ani kanan jedhu ijoollee soodii keessattuu baharaan dhuftan kuni maal taatanii isin ijoollee soodii naguma kaasin akkam isin naguma ganii jalatti naguma moo akkam naguma qabduu mataa naguma sin qabaa moo fayyaa sin qabaa kaayyoo beektuu sin garuu akkamitti dalagattanii galtanii heerumne maal rakkoo qaba dalagattee galtee beer moo ruuzuma asii nyaatanii dhibbarra sin gale lukkuu kanaa fi ruuzii kana yoo itti dhaabee namni dhibbarra nagalanatti fakkaate nuti kan obsinee kushiina arabaa keessa teenyee dalagannu maal isinitti fakkaata Oromoo na gargaara Oromoo meeqa gargaara rakkataa meeqa xalgaarra ciisa dibabaa meeqa xalgaarra ciisee jiraarra ati ofii keetti jala qabattee gaafa Oromoo na gargaara jettu salfattanii isin hin salfattanii dhugaa rabbi ijoollee Oromoon dadhabe kaa maal godhe ani si hin qaaffattu shamarri gaafa akkas jettu kana baate nama ajaa'iba dhugaa waaqayyoo jechuudha ijoollee keenya of eeggadha isin kaayyoo baatanii beeka karoora baate beeka obboleettii koo akka qarree irratti sin ganne akka karaa irratti sin ganne akkuma kanneenii jechuudha abbaan fedhe sin jaaladha siifan kufa siifan cabaa jedhu biyya keetitti yoo si jaalatte biyya keetti si hafuudha yoo sin jaalanne ta'e biyya ormaatti itti neerume ishii dhaadhaal dalagaa duraan wajjin ishiin dalagaa gargaartee turtee booda ishiin garaatti hafnaan inni kaatee galtee gaafa galtuu inni immoo jalaa kutee jechuudha beetee bade jalaa tanasitti olfeeche garaa bade sanis irraa dhalchee jalaa bade Oromoo meeqa gargaaree danda'a kaamaal Oromoon mee dadhabe Oromoon kan algaarra ciisu meeqa jira dhibamaan rakkataan kan waan qabne kan waan nyaatu dhugee bulle hin qabne meeqa jira biyya keenya keessa isin odoo hunda qabdanu osoo waan kaayyoo baatanii fi wallaaltanii tarra karaarra teechee odoo biyya keessa eebee karaarra teechee kadhattee barree rakkoon qabu garuu biyya Oromaa keessatti gaafa kana hojjettanii ana baay'ee na gaddisiisa garuu akka shamara takkaatti na gaddisiisa shamara ta'uudhaa of hin jibbe amma saalfannee iyyuu dhugaa rabbi tunis daa'ima baattee akkas jetti tuun garaatti na hafe na ulfeeche tuun qullaa ergiti viidiyoo qullaa ergiti maali kaayerna Oromoo maal mataata Oromoon kun maa bushaayoo ijoollee Oromoo maa bushooftan dhugaa waaqayyoo jechuudha ijoollee baay'eedha ijoolleen akkanatti maqaa Oromoo nyaachaa jiru jechuudha ana doobaguma warri Amaaraa kun tokko tokko maqaa keenya hin beekin nu afaan keenya hin beekin sila nutti alba'uu isaanii dhugaa rabbi kan dhalee irratti gatu Oromoo kan qullaa walii qaama qullaa wal waraabee viidiyaa sagalakkeessu Oromoo kan ulfa garaatti gatee irraa badu Oromoo kan wal daa'ima irratti gatee biraa badu Oromoo maali kaa ani takkaan saba biraa argeen beekun akkatti boo dhugaa baay'ee nama gaddisiisa.